Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 irratti Saa'ol guyyaa tokko kan jedhe hafuura narraa sokkee, hafuura Waaqayyootu narraa sokkee, abjuun narraa dhaabate, keessi koo nagaa dhabe, abjuun hin bade, raajonni dubbachuu didanii Waaqayyoos cal jedhee jedhe. Ilaala, Saa'oliin kan dibe Waaqayyoodha, kan hafuura isaa sirraa fudhate Waaqayyoodha. Saa'oliif kan hafuura kenne Waaqayyoodha. Ittiin jiraachuu gaafa dadhabus kan irraa fudhate Waaqayyoodha. Isaayyaas akka jedha, hafuurumti Waaqayyoo isaaniif kenne isaan abboomamuu waan didaniif galagalee billaa ta'e isaan nyaateedha. Kan isaanii kenname billaa hafuuraa ture, kan isaan nyaates billaa hafuuraati. Saa'ol gaafa hafuurri Waaqayyoo irraa sokke sila waa jedheen ture, kan isa jeeqe hafuuraa, kan isa fayyise hafuuraan jedhe. Gaafa hafuurri Waaqayyoo irraa sokku Saa'ol hafuura dubbisuu waan barbaaduuf hafuurri inni kan Waaqayyoo waan sokkeef hafuura isa kan seexanaa dubbise. Maaliif? Dhimma hafuuraa hafuuratu beeka wanta ta'e. Saa'ol dhaqee keera dubbachiiftu waattiin jedhe Waaqayyootu cal jedhe, ayyaana narraa sokkee, humnatu bade wanta ta'eef Saamu'eel yeroo jiru ayyaana Waaqaatu wajjin jira jedhe. Amma Saamu'eel hin du'e, ayyaanni ittiin dibame sun immoo hin sokkee, kanaafuu jedhe mee kiraama Saamu'eelin boolla keessaa naa kaasi, lafee Saamu'eelin waa gaafadhaa jedhe. Phaawulos immoo akka jedha, isin yaa saba nana waa'ee warra jiranii warra du'an gaafattu. Gaafa hafuurri isinirraa sokku, gaafa ayyaanni isinirraa sokku, waa'ee nama jiru du'aa gaafattu. Hafuurri akkas isinirraa sokku maqaa Yesuus Kiristoos. Nama Sibraachee keessa ilaaliitti waa'ee koo du'aan gaafatee anuma gaafadhu. Saamu'eel maanna Saa'ol waa'ee nama jiru eenyuun gaafachuu barbaada? Nama du'e gaafachuu barbaada. Hafuuratu irraa sokke. Gaafa hafuurri isinirraa sokku dhugaan isin hin jedhamini reeffa Waaqa isinii ta'a. Akka jette qaalluun sun na kofalchiifte, wayyaan kee wayyaa nama Waaqaa jette. Amin jedhaa maaloo. Uffanni kee uffata kan nama Waaqaa jette. Sagaleen kee isaan fakkaatatti. Garuu maa dhuftee jennaan akka jedhe Saa'ol, amma nati jettu sun narraa sokkeera. Waaqayyo ayyaana isaa sirraan fudhatin. Harka ol kaasaa jiru fadha kana harkaa fudhadhaame. Inni si waame ayyaana isaa sirraan fudhatin. Haa bayeet amma sirra deebiin jedha dibaticha sirraan fudhatin. Inni sokkeera ennaan ammaatis waan isaan beektu. Saamu'eel yoo du'ellee ekeraan isaa beekan. Waan nama dhibu hafuurri Waaqayyoo gaafa si wajjin ta'u, humni Waaqayyoo gaafa si wajjin ta'u, yoo ati duutellee lafee keerraa akka inni adda hin baane beektaa? Qaalluun sun ittuma rakkattee lafee Saamu'eel lafa keessaa ol kaafte. Gaafa lafeen Saamu'eel lafa keessaa ol ka'u qaalluttiin hin beektu, hin iyyite. Saa'ol garuu akka jedhe eeyyee gaaddidduchi kan Saamu'eelidha. Yoo namni sun jiru ayyaanicha dhaga'uu dadhabee, yoo namni sun jiru ayyaanichi gargaaramuu dadhabee ekeraa Saamu'eelin gaafate. Saamu'eel akka jedhe yaa Saa'ol obboleessa koo maana rakkiftaa? Ekeraa dubbata bara. Ani baran jiraa dundumaa gaarummaan hojii Waaqayyoo hojjedhe, amanamummaan hojii isaa xumureetanii rafaa boqonnaa koo irra jira. Boqonnaa koo keessaa maa ol na kaaftaa? Ekeraa Saamu'eel takka jedhe. Saa'ol gugguufee daddaan lafa dheekka jedhe Waaqayyo na jalaa callise, ayyaanni isaas narraa sokke, abjuunis na jalaa fudhatame, lola hamaa keessan jira. Waaqayyo maal jedhaa? Akka jedhe ekeraan Saamu'eel, yeroo Waaqayyo ayyaana sii kennetti hin gargaaramne, yeroo inni sitti dubbatetti hin fayyadamne, eega Waaqayyo sirraa galagale, erga Waaqayyo si jalaa cal jedhe ani maalin si gargaara ree? Atis maatiin kees borduutanii hin dhuftu jedhe ekeraan sun deebee ciiseedha. Mee Nahimiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 2 laala. Hafuura keetiin isaanitti dubbattee, hafuura keetiin isaan gorsite. Harka ol naa fuudhaa maaloo.
ganama kana waan sitti raaja hafuurri waaqayyo si haa gorfatu. Haleluyaa. Amma sirra deebi'een jedha hafuurri waaqayyo si haa gorfatu. Dhaggeeffadhaame. Haa ta'u iyyuu malee ati bara baay'ee isaaniif obsite. Karaa raajota keetii hafuura keetiin isaan gorsite. Isaan garuu si dhaga'uu waan didaniif harka saba naannoo sana jiranitti isaan laatte. Gooftaan nu haa gargaaru. Maaliin isaan gorsite? Hafuura keetiin isaan gorsite. Abjuu keessa dhattee gorsite. Itti dubbattee gorsite. Lallabaan gorsite. Raajummaadhaan gorsite. Faarfannaadhaan gorsite. Hin didan. Bara kakumoofaa bara Museen saba geggeessu waaqayyo akka jedhe Museedhaan. Amma sabi kun baay'eedha. Amma namoota 600,000tu jira. Kan ammoo kan geggeessu simiti ayyaana kooti jedhe. Kanaafuu lafatti wal argina siin jennetti yerootti gadi buutu anachi nan dhufa. Nama ayyaanicha baachuu danda'u nama 70 qopheessi jedhe. Ayyaanicha baachuu kan danda'an, humnicha baachuu kan danda'an, dibaticha baachuu kan danda'an nama 70 qopheessiiti jedhe. Lafatti wal agarrutti hin dhufeen ayyaana sirra jiru kana fuudheen hunduma isaaniitiif kenneen hunduma isaanii raajii dubbachiisaa jedhe. Lafatti wal arginu kanatti dhufu ayyaanichi. Amiin hin jettanis. Ilaala namoota amala tokko tokko yeroo namooti afur qulqulluu irra dhufu hin kufu. Yeroo isaan kufan amma waanuma isaanii diraamaaf kufan isinitti hin fakkaatan miti baachuu dadhabu. Iddoo kanatti maal jedhe Waaqayyo Museedhaan warra baachuu danda'an. Ameen. Warra maal ta'an? Warra gatanii hin sokkine. Warra tuffatanii lafan keenye. Maaloo ayyaanni si dhaabu siifa dhufu. Faarfannaa kana baay'een jaalladhan jajjabeessaa koota hafuurri kee si haa jajjabeessu. Iddootti wal arginutti tan dhufaa. Maaloo abbaa isaan beeku iddoon kun iddootti waaqayyo si argatu siifa ta'u. Achitti tan dhufaati jedhe. Nama qopheessinnaan nama gaggaarii 70 gaafa qopheessu hin dhufe waaqayyo. Achitti dhufeetu hin fuudhe abidda. Haleluyaa. Kanarras gaafa kaa'u hunduu raajiitti ka'e. Sunis raaja, kunis raaja. Itti ufanii raajuu dadhaban garuu. Namni lama antee nama 70 keessaa nama lama rorriftan meeqa sokke jechuudha. Namni lama achumatti hafteetu mana jeetti nuti hin deemnu jetti. Haleluyaa. Yaa'u gaafa sen jettu hin haffaa ka'e. Inni sunis hin ka'e. Inni kunis hin ka'e. Iyyaasuu ilmi nuun fiigaa dhufe. Musee jedhe yennaan jara raajan kana afaan qabachiise. Akka jedhe Museen maaloo hunduu haa raaju. Ergaa kanan sitti raaja. Maaloo hundi keessan raajota ta'a. Amiin jedha maaloo. Nama isaa harka naqe maaloo raajii ta'ee dhimme. Maaloo nama hojii isaa baname ta'ee dhimme. Maaloo jedhimme laa nama gurri baname ta'ee dhimme. Siifa dhufa furri kun. Maaloo utuu hunduu raajii ta'anii naaf seeyed. Iyyaasuun sakkuriitii gaardii Museeti. Agalgaa'onni raajonni ka'an durii akkuma ammaa agalgaa'onni nama biraa qaban isaanis sakkuriitii qabu turan. Iyyaasuun xinnummaadhumaa ka'ee sakkuriitii Museeti wanta ta'eef Museedhaaf hinaafi akka jedhe akkuma keetti raajaa jiru sirraa fudhatan raajummaa jedhe. Naaf ta'e 29 na dubbisee maal amantosh. Naaf ta'e hingaa hundumaa galanni waaqayyo fata. Hundumaa hingaa wal sinaa ga'u. Hunduma keessa iji keessa na bana'u. Gurri keessa na bana'u. Dhaggeeffadhaame. Museen garuu ati naaf ta'e moo maaloo sabni waaqayyo guutummaatti utuu raajota ta'anii waaqayyoos hafuura isaa utuu isaan irra kaa'ee jedhee deebiseef. Ameen. Maaloo sabi kun guutummaan utuu baal ta'e raajii ta'e utuu waaqayyo immoo hafuuratti dhangalaase. Raajii olli taa'ii ka'iin hin jiru. Inni akkasi godhu beeka. Ameen hin jettu. Yeroo itti faarfattu inni akkasi godhu beeka. Yeroo lallabamu inni akkasi godhu beeka. Yeroo kadhattu inni akkasi godhu beeka. Ittaan dhufaa booddee yeroo naa kenne Museenii gaafa sabi Aayiif saba Israa'el wal lolanii sabi walumaa galatti 25,000 taate saba Israa'el mo'atte ganama hamma galgalaatti dhadda isaa lafaan dha'ee kadhate. Hin kadhachiise hafuuratu. Ameen.
Yoomi eessaa amma eessaatti? Amiin jedhaa maaloo jedhan. Inni akkatti si kadhachiisu beekaa. Ituu hunduu fudhate maal ta'a ture? Waaqayyo jireenya hafuuraa nu haa jiraachisu. Mee yeroo kootti gargaaramuu fi jireenya hafuuraa kan jennu Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa 4 irratti seexanaan akka qoramuuf lafoonaa dhaqee eenyutu isa geggeessedha? Yesuus Kiristoos eenyuun akka qoramuuf eenyuudhaan geggeeffame? As jirtu si gala lallabii kun jedhime si gala eenyuudhaan geggeeffame? Maaliif dhaqa? Qoramuuf dhaqa. Okay. Iskeel boqonnaa 37 hafuurri qulqulluun hafuurri Waaqayyoo narra dhufee dachaa lafee gogaan guutetti ganna buusee. Ani tu hafuura qulqulluu ta'ee maaliif lafa lafeetti geessaadha gaaffiin koo Ameerikaatti maan geessuudha? Namatti biraajaa keessa ilaaliitti lafati jirtu kan hafuurri qulqulluun jiraan sodaatiin jedhin. Qoramsa sitti fakkaatu iyyuu malee jedhin. Lafati jirtu kana jedhin hafuurri qulqulluun jira jedhin. Maatewos hafuurri kun garaas hin nyaata. Kan geggeessu eenyudha? Hafuura qulqulluu. Lafa ni dhaqu eenyudha? Lafa qoramsaati. Eenyu keessanuu eenyu yoo taatan itu hafuura qulqulluun qoramsa keessa abidda keessatu sin buusin eebba keessa sin buusu. Guyyaa tokko dubbadheen ture. Faarsaa 66 lakkoofsi 10 isin aarsaa isin kofalchiisa 8 makata dubbiftan. Akka jedhe Daawit yaa Waaqayyo situ ganna qabee situ jirmanarra kaa'ee eenyudha kan gadi qabe? Waaqayyo kan jirmanarra kaa'ee eenyudha? Atawwee eega ganna qabdee jirmanarra keessa immoo achumatti immoo warra na jibbitu natti waamtee mataarra na ejjisiifte. Namatti biraajaa keessa ilaaliitti Waaqayyo kana maal jennaa dhimmeeti la. Waaqayyo kana Waaqayyo saafa dhiisu jenne namni isaa dhiisu hin jiru inni ofiin bulaadha gooftaa koo bakakkaa nutti buusee gudii nu godha. Kan jirmarra kaa'e eenyu? Kan gadi qabe eenyu? Warra isa jibban immoo achitti waame kan irra ejjisiise eenyu? Waaqayyo. Kana ta'eedha madaa'eera sin dhiisan jedhu lakkoofsa 2 irratti kanuma keessa dabarsitee immoo bal'inatti nu baafte jaraaf immoo mataa nu goote. Si qimmiidee si boossee si kofalchiisa. Eebba Waaqayyootuma bo'anii kolfu. Ameen. Asin jirta. Iyyoobi maal jedhe Iyyoobi kan Iyyoob namaan galu jechumti isaayyuu anatu argu malee Waaqayyo siin darbaa jira. Itti mani moo waan beeku qaba mana namichi kun. Anatu maalin ta'u malee ana qoramsina yoo hinjositee Waaqa argaa jiru malee anasuma hin darbaa jira. Asumaan darbaa jira Waaqayyoon. Iyyoob 23 10 irratti immoo maantoo shanaa dubbisime. Iyyoob 23 10 11 12 yaa Waaqayyo